Nagaan isiniif guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkasumas haaraa gara Eelsaatuuf har'a kan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti baga nagaa jiraattanii egaa har'a komii mootummaa irraa qabu keessaanuu warroota ammoo gara biyyaa galan irratti seera bahe irratti wal wajjin mari'anna yookiin ammoo wal wajjin akka ammoo nama tokkotti anis ammoo qeeqa qabu yookiin yaada qabu dhiyeeffachuuf dhufe. Egaa kanarratti warroonni ammoo chaanaalii qabnu warroonni ammoo wanti kun nu ilaallatu hundi keenya dubbachuu qaba. Anan magaalaan jiru seerri kun ammoo ba'es ba'uu baates ammoo rakkoon qabu jenneetini callisuu hin qabnu. Mootummaan nuuf ilaaluu qaba. Eenyu irratti seera basa, eenyu irratti seeraan baafne, seerri kun eenyuun ilaallachuu qaba kan jedhu irratti gadi xiinxalleetini nuuf ilaalamuu qaba malee caluma jedhamee walitti qabameetini nurratti ammoo seerri kun ba'uun qabu kan jedhu irratti egaa haaraa warri gara chaanaalii kootii dhuftanii like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaadha. Egaa gara seera ba'etti ammoo har'a keessaan guyyaa har'aa kana kan ba'e seera xiqqoo ulfaataa torbee darbe wanti ba'aatiin ture hanqatee jennaan amma ammoo kan ba'eetiin jedhe seera baay'ee nama ammoo ulfaatutu ba'aatiin jira. Kanarratti mootummaan rakkina qaba yookiin ammoo warroota ammoo biyyoota ambaatii galaara ammoo warrootuma ammoo biyya keessaa dhufaniitiin biyya kanatti ammoo daldala ammoo yookiin ammoo naggaaddota tu kana godhaatiin jira kan jedhu mootummaan kana ammoo qaama kanneen adda baasee duraan dursa ilaaluu qaba. Inni biraa ammoo warroota ammoo biyyoota alaa jira wajjin ammoo marii gochuu qaba. Biyyattiif ammoo kan ammoo itti gaafatamu yookaan ammoo kan qoramu ministeera ammoo ganzabaa duwwaa miti. Biyyi yoo miidhamte anillee miidhama. Biyyi yoo miidhamte atillee miidhamtu hunduma keenyatu miidhama. Haa ta'u garuu obboloota biyya ormaatitti turaniitiin gara biyya isaanii deebaniif meeshaa isaanii asitti laffa'aniitiin dadhabaniitiin bitataniiran arra seera nuuf baaftaniif fakkeenyaaf seera irra bahe obboleettiin takka meeshaan tokko ayyaanatu jira biyya isiin jiraattutti. Ayyaanaan alattillee fakkeenyaaf magaala isiin jirtutti diskaawuntii wanta tokko yoo argatte kan biyya ofiitti fayyadamtu kan ishiif ta'u kan mana ishiitiif ta'u maatii ofiitiif jettee yoo bitteetiin jette ikoonoomii biyyaa irratti kun maal fidame ani ganda duwwaa yookiin ammoo qabalee tokkoof nama bitee danda'u miti uf kiyya danda'uunu mootummaarraa uf danda'eetiin yookiin ammoo maatii kiyya uf dandeessisuunu mootummaan ana dinqisiifachuu yookiin ammoo ana qarqaaruu qaba malee. TV tokkitti qabattee obboleettiin tokko galtu irratti qaraxa ixifii 3 irratti qaraxuun jechuun maal jechuudha? Maaliif nuuf ilaalame? Akkamitti kun akkana godhamuu danda'a? 2 eenyutu kana godhaara? Eenyunni kan ammoo biyya ammoo miidhaatiin jiru? Naggaaddee isin biraa bahu achi amma fiqaada fuudhateetiin kan biyya kanas ta'e biyyoota garaagaraa deemanii irratti isaan irratti seera maaf hin baafne kan irratti baaftan obboleettii waggaa 3, 4, 5 hojjattee gara biyya isii galtu kaargoo godhatteetiin nu mijateete akka kaawwanii yeroo hunduma magaala biyya keenya ta'e deemneetiin hin bitannu yeroo tokko ta'e tokko baaneetiin meeshaa tokko binnee bira kaa'uu dandeenya. Yeroo diskaawuntii ba'eetiin jedhe arra meeshaa san hin jissinamoo taphaanii miti ka binneeru qarshiidhaan binneetiin jirra hanneetii miti ka binne warra hattuu achi taa'ee amma seera nurratti baasaanan kana achittuu wanta hojjetamaaru isin jalatti warra eerpoortii keessa wanti hojjetamaaru kanneen sakattaataniittanii kaargoo biratti wanta hattoota guutan as karaa eerpoortii qaxxitaa banii hattoota guutan marabii godhatanii walitti shaaxirii godhanii warroota hojjetan irratti seera baaftaniittanii miskiina biyya ambaa takkatti turtee laffaatee dadhabdeetiin bitattee galtu yima carrashaa saamunaa fuutanii galinaan hin jettanii saamunaa kaanii indee way seera akkamitti kosmii geexaa geexii adda addaa
kanneentu ikoonoomii biyyaa irratti miidhaa fida. Nutu miidhaa fida ta'u fakkeenyaaf ani waan naaf ta'u waan an ufu qofaaf ta'u bitadhee gala. Itoophiyaa guutuutu biyya alaa jira. Akkamitti mootummaan waan kana nurratti baasa? Harka luka kennallee guutuu galuun hin qabnu ka eega kana. Harka lutti kenna galaa qoyme. Seera akkamii nutti baasaatiin jirtu? Maaf nuuf hin ilaallamne? Warroota ammoo biyya ormaatiin rakkatanii dadhabaniitiin furuu isaaniitiin bitataniitiin eerpoortii biyya kiyya ga'eera. Biyya kiyyatti ammoo boqadha jetteeti obboleettiin obboleessi tokko gaafa eerpoortii seeneetiin jedhu eerpoortiitti bineensa eerpoortiitu qophaa'eettu namaa miti achitti ka qophaa'eeru bineensa. Sila bilbila arginaan akka bineensaa nama harkaa guurtani. Sila wanta akka elektirooniksii arginaan akka bineensaa nama saaman gurran qabaniiyyu namarraa warran dhalanne. Achi keettanii kaatanii sun hanqatee jennaani indagana mootummaan ammallee seera nutti yaaftanii maal gooneerra mootummaa nde asii bee qarshiin nu ergaatiin jennu biyya ijaareera mala biyya diigaa hin jiruuyyu nuti warra biyya diiguu mitiiyyu. Shamarran biyya alaa jirtu namoota ammoo biyya diiganii mitiiyyu. Maatii keenya gargaaruuni maatii keenya ammoo jijjiiruuni egaa mootummaani nama hiyyeessa gargaara fakkeenyaaf waggaa haraatti manoota mana hiyyeessaa jissaatiin wantoota gaarii godha wantoota adda addaa godhaatiin jedhaatiin barsiisaa yookiin ammoo wannaa keessa galfittanii hojjettaatiin turtan hundi keessanuu jechuudha. Qaamonni mootummaa kana keessatti ammoo shamarran biyya ormaa jiranii olaantummaa fudhatan maaliif maatii isaanii biyaansi jijjiiraniitiin jiran. Maatii isaanii kaleessa goojjoo keessa yoo ka jiraatanii mana ammoo qorqorrootti geeddaraniifii jiran. Yoo kaleessa ammoo lafa ka bulan taate sireeta akka bitaniifii jiran. Isaan kanneen irraa arra mana ofiitiif yookiin ammoo abbaa ofiitiif waan takka bittee gaafa galtu bilbila takka haadha ofiitiif bilbila takka abbaa ofiitiif yookiin ammoo TV tokko qabatte laaptooppii tokko qabatte gaafa galteetiin jette cirraasha hin galu jettanii dhoowwitanii kaatanii seera nurratti baasuuni kun sirrii miti. Kun guddina yookiin ammoo biyyattii haa guddisuuf ikoonoomii biyyaa kaasuuf miti kun nutti hin fakkaatu. Jettanii geexota amma fakkeenyaaf geexota garaagaraa geexota kanneen ani hin beeku dhugaa waan nurratti baaftan saamunaan hin galu jettan geexaageexeen hin galu jettan keeppiin hin galu jettan maal fa'a maaltu hin baane sila kireemonni hin galu jettan. Wantoonni akka ammoo mi'aayaa ta'aniitiin jedhan chookolaataadhaan fakkeenyaaf daa'imman warri qaban warri daa'imman asitti godhataniira warri maatii godhataniira daa'imman isaanii biyya alaatitti kan baratu chookolaatota adda addaa karameellaa adda addaa biskuutota adda addaa barataniira. Isa kana daa'ima ofiitii fuutee galtee hin dandeettu. Ummata maraa fuudhee galaan jiru namni kun waan isa fakkaatu isa calla maxanii baaftanii hin danda'amu cirraash boorsaa shamarranii ummata hundaaf yookiin nigdii fi kaargoo tokko guuteeti miti kan galuunani wantoota garaagaraa qabadhee galuu danda'a. Gizee tokkoon bitu ba'eetiin yoo ammoo diskaawuntii ta'eetiin jedhe namni akka argatuun mindaa isaa akka fudhatuun bitatti obboleettiin takka akka beekutti waan beekurraa dubbadha. Akkamitti mootummaan kana guutuu otoo amma yaada keessa hin galchine ikoonomiin biyyaa bu'ee jira ikoonomiin biyyaa akkas ta'eera jedhe gizee tokkoon karra nurratti cufa moo hin galinaa jechuudha. Hin galinaa yoo isin galtaniitiin jettanii ikoonomiin gadi bu'aa deemaaraa jechuun maal nuun galle kun nu galaatiin jiru. Hojjannee galuu nu galata. Hojjannee of jijjiiruu nu galata. Namni bee of jijjiiree ofii dhaabbatee galuu nu mootummaadhaafi mootummaa dhaqee ba'aa ta'uu irra of gargaaruun koo maatii koo gargaaruun koo bikka ammoo anaa yookiin badhaasisiisu malee
qabattee galtee biyyatti hin galin asitti ammoo nyaatamuu qabdadhee seera nurratti hattoota qaraa eerpoortii ta'e irratti dabalata ammoo mootummaan kana nutti baasuun hin galinaa. Lammii koo hin barbaadu cirraasha san jechuun nuuf wayya amma kan nu hafe lammii hin barbaadu iyyuu hin galinaa jetteetiin nurratti barreessuudha. Amati shidee kana gochuu hin dandeessa. Kan amma baasu seera kana asagdaqxanii gadi buusuu hin dandeettan. Kanatu hafe maaltu hafere? Shittoo fuutanii hin galina, kan dibataa fuutanii hin galina, kan maalii fuutanii hin galina, maali kun? Dura kan asii dhoowwuun dura kan biyyaa arragaagga'a. Hattoota nurratti ba'uu hin qabnu, seerri kun nurratti ba'uu hin qabu, na irratti ba'uu hin qabu. Seerri ka ba'uu qabu hattoota achi waraqata baaftanii fi Dubaay biyya kamuu tamalaallasaatiin torbetti maqaa nama tokkootiin gizee meeqaa galfatan isaan irra baasa. Maqaa kiyyaa wanti tokko kagale maqaa obboleettii amma galtuutiin waan takka tan beenne bitaa mirga ta'in beenne isin ajaa'ibaabe. Biyya ormaatitti ulfinnaanii eerpoortii keessa darbinee biyya keenyatti imimmaan boo'aatiin gara biyya isaanii kan galan hiriyoota keenya. Maaliif akkana godha mootummaan? Akkamitti biyya ofiitti namni salphata? Akkamitti ammoo waan ofiitiin saamama? Biyya ammoo ormaatitti kabajaadhaan keessaa baane biyya keenyatti kabajaadhamna. Ormiyyuu nu dabarse akkamitti mootummaan keenya nurraa saama? Keessaanu mootummaaf hojjanna jettanii warra ammoo achi jirtan. Shamarran ammoo akka nama dhalee hin beekne garaan isaanii akka dhakaa jiru. Dhiirota achitti akka garaan keessan akka dhakaa jiru sila namni waan namaa nyaatu garaan isaa dhakaadha. Hin nyaattan malee sukkaara damfiiti dhibee isinitti ta'a. Imimmaan namaa dhibee isinitti ta'a. Isiniif waan ammoo sifaa unse'ina. Obboleettiin takka gubattee dadhabdee rakkattee kan fuuteetiin jette isin ammoo ufii keessanii ammoo kan godhattan kiisitti naxxan malee dhibee ofitti naxxani. Kan ammoo beekaa isinittiin oo'u hin uffattan isinittiin oo'u hin nyaattan isinittiin goru dhibee isinitti ta'a. Kan ammoo liqimsaa akkasitti. Innaa mootummaan ammoo kan ilaaluu qabdu kan nurraa qabuu qabdu hattoota nutti baafteetiin jette hattoota eerpoortii jirtuu fi gubbaarraa qabee haga jalaa kan jiru sakatta'uun achitti qabdan malee deebitanii katanii warroota ammoo karaa kana tamala imbaasii wal qabate qoonsilaa wal qabateetiin naggaaddee sanii dhoowwaa malee ana waan takka tan beenne waraqata tsaafsifadheetiin seeraan galu yookiin obbolowwan koo seeraan tsaafsisaniitiin galan irratti saamicha gochuun mootummaa qabnaa miti kun seera ammoo yookiin ammoo mootummaa qaba jedheetiin waan galuuf hin qabuuyyu. Kanaaf ammoo seerri nuuf ba'eeru kun irra deebee nuuf ilaallamuu qaba. Yagiddi mana ammoo madaamii tokko talleetu obboleettiin takka televezyiinii isii madaamii laachisuu qabdi. Bantee kaatee moofaa akka ta'u jechuu. TV tokko qabattee galuu hin dandeessu. Diskaawuntii gaafa ba'eetiin jedhe bitattee kaameraa tokko bitattee galuu hin dandeessu. Maal nutti fidaattan? Kanaaf mootummaa irra deebee nuuf ilaallamuu qaba jedha akka Elsaa Tuubititti irra deebee mootummaan nu ilaaluu qaba. Hattoota of jala jiru achuma isa jala ka jiru achuma ammoo baasuu qaba. Nurraa ammoo seera kan ka'uu qaba jedheetiin nam mormadha ka Elsaa Tuubitti. Egaa maamiltoota ko hundi keessanuu yaada kanarratti yaada qabdanii fi komii qabdan qeeqa qabdan dubbachuu qabna. Arra angalaan jiru arra na ilaallatu hamma ammoo ji'a 2-3 booda jijjiiramuu danda'a wanti jedhamu wayitu hin jiru. Kan ammoo obboleettii kan keerra ga'e boru sirrallee ga'uu hin danda'a. Kanaaf ammoo waan kana itti ilaallamuu irra deebamee nuuf ilaallamuu qaba jetti Elsaan Tuubini. Egaa kanuma yaanni kiyya waan ammatti na dhageeffattaniif baay'ee galatooma. Koomentii qabdan yaada qabdanii gara jalatti kaayuudhaan yaada keessan ibsachuu hin dandeettanii. Video biraatiin hamma walitti deebinuutti nagaatti naaf ta'a isinin jedha. Bye bye.